بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليان كينيا أكم جرتان بقربين ويا الراتي نسنجين سنين جدا حالا يرورد ميولين حالال تلك مرة فيديو كان شير بلاتي ولين نلقا موتما أروميا دا فردان تينانو أروميا كيسا خلفا زاد برسنا نبراتيف كنه eenyu bi eenyu mee pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa dabranii takkuma takkaan mee waliin haalaallu nama saddeetan takka waliin haalaallu haga saddeeti mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa haga saddeeti mee waliin haalaallu viidiyoo kana immoo sheer godhaatii warra dhimma inni ilaallatu biraan nuuf gahaa isiniin jennaa mee inshaallah waan rabbiin har'a bara nuuf haa dubbanna mee dhimmi mooyaalee dhimma Oromooti dhimma daangaati mooyaaleen kanaan duratti Oromiyaa keessa turte har'aan tana ammoo Somaalee jala galtee jirti akkuma miidiyaa irratti daddarbaa jiru jechuudha. Kanaaf jechi isaanis hin barbaannu kan keenyas isaan fudhachuu hin barbaannu. Akkuma qabeenya keenya dabarsinee namaaf hin kennine sanitti qabeenya namaas fudhachuu hin barbaannu jechuudha. Nuti qabeenya namaas hin fudhannu qabeenya keenyas namni hin fudhatu falmachuun dirqama jechuudha. Kanaaf awwalan amantaan kiyya ani muslima jechuudha. Alhamdulillah rabbiin muslima godhee na uumuudhaaf nan gammada. Alhamdulillah amantii yoo isii qabatan malee ibidda keessaa hin bahamne jechuudha. Isii qabaachuudhaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin. لما فاتي أني مو الدنيا را أفريقيا كسالة إثيوبيا إثيوبيا كسالة أوروميا كساتين بلدة أنا بلدني سامنيكي يا أورومو تاودا أم بلدة نرجعني ربما ناخني أورومو تا إكادة نرجعني يا رب أورومو رانا جديد تكرني رب ما تو سبق يا أورومو بدي جتورا كنا قوى ربي كان رتمو الحمد لله رب العالمين كندي سبات وقت ما كفي كانت جالتي نرجعني رب ما تو كيسا أمو أورومو ما أمنتما ناجالا maaliif amantaa dubbiin amantaa dubbii jabduudha amantaa kana immoo kana naafilate rabbi eeganaa rabbiin irratti na dhalachifnaanii niin jaaladha eeganaa ragaalee adda addaa qabadhee muujizaalee adda addaa qabadheetiin akkasitti anis jaaladhee galanni ka rabbiiti. Kanaaf namni amantii jijjiirachuu ni danda'a. Amantaa takka gara amantaa biraatti jijjiirachuun ni jira. Garuu saba jijjiirachuun immoo hin jiru. Yoo sabni kiyya Oromoo ta'e gara Amaaraatti jijjiirachuun gonkumaa hin argamne hin jirullee. Kanaaf waan sabni kiyya Oromoo ta'eef waan jijjiirachuun hin danda'amneef nin jaaladhee rabbumaatu irraa na uume jechuudha. Kanaaf saba keenyaaf dubbatuun dirqama. Namni fedhee bakka keessa dhalatee keessa guddate yoo irraa jijjiirate illee sabni isaa jijjiiramuu hin danda'amu jechuudha. Biyya fedhe jiraatu illee Saudi Arabiyaa jiraatu illee Ameerikaa jiraatu illee saba isaarraa waan argameef keessatti waan dhalateef sabummaan isaa kun hin jijjiiramu jechuudha. Kanaaf
nuti daangaan saba keenya daangaan lafa keenya saamamuun nutiif gadda guddaadha jechuudha. Aanoleen kudha afur mooyaalee dabalatee hundi jechuudha nutiif gadda jechuudha. Mee mootummoowwan dabran kamtu lafa gurgurate, kamtu daangaa isaanii fuudhee gurgurate mee naannoo Oromiyaa irraa murate kamtu Somaalee, Amaaraa, Dabuubitti kamtu gurgurate. Kanaaf kun gadda guddaadha jechuudha. Akkuma hiriirri har'aan tanaa ba'amaa jiru, hiriirri adda addaa ba'amaa jira jechuudha Oromiyaa keessatti. Kanaaf namni isaan dhaga'ullee argamuu hin dandeenye haqa isaanii Rabbi haa deebisuu fi mootummaan naannoo Oromiyaallee dirmachuu qaba. Eega Rabbiitii biyya isaatiif dhaabbachuu qaba. Biyya isaatiif tumsuu qaba. Mee pirezidaantii naannoo Oromiyaa keessaa eenyuun dinqisiifatame? Tokkoffaa Hassan Aliiti. Hassan Alii akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1992 muudame jechuudha. Bara 1992 haga bara 1995 kan inni aangoorra ture pirezidaantiin naannoo Oromiyaadha Hassan Alii jechuudha. Amata meeqa? Amata 3 jechuudha. Amata 3 bulche. Haaya footoo isaanii illee kun asirratti ni gartan. Kalammaffaa Kumaa Dammaqsaati. Kumaan Dammaqsaa bara 1995 adoolessa jechuudha. Adoolessa bara 1995 haga bara 1995 adoolessa 24 haga bara 2001 kan inni aangoorra ture jechuudha. Sadaffaan tokkoffaan Hassan Alii yogguu ta'u, lammaffaan ammoo Kumaa Dammaqsaati. Sadaffaan Junaydii Saaddooti. Junaydii Saaddoo onkoloolessa 28 bara 2001 onkoloolessa 6 bara 2000 hanga bara 2005tti kan inni bulche. Waggaa 5 jechuudha yookaan amata 5. Kanaaf raffaa Abbaa Dulaa Gammadaati. Abbaa Dulaa Gammadaati. Dhiheenya kana du'e namni wallaalillee hin jiru. Abbaa Dulaa Gammadaa onkoloolessa 6 bara 2005 baatii fulbaanaa 2010 jechuudha. Kanaaf bara 2005 hanga bara 2010 waggaa 5 bulchee jechuudha. Karoora waggaa 5tiif pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'ee bulchee ture jechuudha. Ammaas kan shanaffaa Alamaayyoo Atoomsaati. Alamaayyoo Atoomsaa fulbaana bara 2010 qabee haga guraandhala 17 hanga bara 2014tti kan inni bulche jechuudha. 2014 amata meeqa bulche? Amata 4 qofa jechuudha. Amata 4 qofa. Tolee Kajaafaa Muktaar Kadiri. Kajaafaa Muktaar Kadir jechuudha. Muktaar Kadir bitootessa 27 bara 2014 kan fudhateedha. Hanga onkoloolessa 23 bara 2016tti bulche. Amata meeqa? Muktaar Kadir amata 2 qofa bulche jechuudha. Tolee torbaffaa Lammaa Magarsaati. Lammaa Magarsaa isuma dheengaddaa kana gaafa zamana Hayilamaariyaam sana kan iyyaa ture, kan lallabaa ture, kan qabsaawaa ture. Haa galatoomu Lammaa Magarsaa haa galatoomu iyyaa ture jechuudha. Seenaa hedduu galmeesse. Akkasit duuba aangoo fuudhee Abiyyi Ahmaditti kennee kasila aangoo fudhata jedhamee eegamaa ture Abiyyi Ahmaditti kenne jechuudha. Aangoon kun barnoota an taati.
akkasitti gaafa lammaan qabsaawaa turu kijiba jechaa turre jechuudha. Soba jechaa turre hin amanne osoo hin amanin akkasin lammaa Magarsaa haa galatoomu. Onkoloolessa 23 bara 2016 fudhate haga meeqaa bulche Bitootessa 18 bara 2019 haga kana bulche jechuudha. Tole amata meeqa bulche? Amata 3 bulche. Tole kanamma irra jiru Shimallis Abdiisaati. Shimallis Abdiisaa Bitootessa 18 bara 2019 haga amma bara 2025 bulchaa jira jechuudha. Har'aan tana 2019 fudhatullee amata 6 bulchee jira jechuudha. Kan akka Shimallis Abdiisaatti illee bulchee hin jiru. Kanaaf innis seenaa galmeessuu qaba jechuudha. Kanaaf kana keessaa kamtu dachii gurguratee kamtu hawaasaatiif qabsaa'ee kamtu daangaa isaa eegaa jira. Kanaaf daawwattoota keenya viidiyoo kana sheer nu godhaa isiniin jenna. Warreen chaanala kanaaf haaraa ta'an subscribe nu godhaa. Viidiyoo kana immoo like, comment fi sheer nu godhaati. Nuraaf isaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.